Nama kana gaafa Ani masifan gaafa tokko qabanis ani nan gaafa. asirratti. Esh yeroo obboleewwan keenya kabajamtoota dhaggeeffattoota yuutuubii keenyaa yoo jennes rakkoon qabu dhaggeeffattoota nu taataniitu amma baga nagaa taatanii jirtu fayyaa nagaa keessanii nu jirra galata waaqayyo. Haara koo wajjin kun viidiyoo guyyaa lammata isinii taa'ee hojjedhe waaqayyo faa galatu har'a geenyeerra nagaa keenya anis isinii taa'uu jalqabee isinii fayyeera. Warra uffata yabbuu uffaddatanii boqonnoo na uffachiiftanii na dafqisiisaa jirtu. Har'a nama wayii biraangii gochuuf obboleessa faana irratti dhalate. Isa biraangii goona haadha koo wajjiniin waan jenneen biraangii goonu immoo amma isinitti himnu isuma innaatti dawwallee biraangii goonu dhaggeeffattu adoo koo nagaa gaafadhate. Fayyaa keessanii ijoollee koo nagaa keessanii fayyaa. Sirriitti fataadhi nagaa gaafadha. Kanatti umurii dheeradhu siin jedhu. Nagaa keessanii fayyaa keessanii dargaggoo koo naguma jirtu baga jiraatanii hundi keessanuu bakka walitti kan dhuftan hunduun keessan haadhoo haadhatti walii godhatanii kan jiraatanii nagaa keessan isin yaada waaqayyo nagaan isin faanaa ta'u gooftaan nagaan isin faanaa ta'u anis nagaa kootii Mooqa dhugaa gooftaan. anis nagaa kootii kun mooqa dhugnaa nama mooqanneeti isaa dhugaa jirra baga jiraattan baga nagaa taatanii. Amma nan deete maa duddare. Anis immoo ishii caala dhugeetanii fudhataa jiranii amma baay'ee. Daran kan hin jedhii maal furdattee dhoobu. Kanaaf abbaan absoo maal goonam maaloo billaali abbaan absoo maal goonam innaasifna jechuudha waan nuti innaasifna mucaa sa'aan irratti dhalate jechuudha kana dura intalattii dubaraa itti dawwalee isinii jala janeen beekaa beektu ishiin na kolfisiiftii hin danda'u mucaan naasisaamu waan hin jedhu anumaa wajjin dhaggeeffattu malee amma isinitti himu. Televezyiinii nuti kuxiixaa amma gatti dawwalla abbaan soodhaatiin kolfitu dhumarratti naasisa. Yeroo abbaan absu maan sagaleen kee baay'ee gabboo haara. Naguma miti. Nagumadha. Haanitti fayyuma. Nagaa. Maal mucame waan sitti malee sodaadhee iddoon ciisoo makee bar maan godhaa. Maal taate? Maan godhaa abbaan absoo akkamitti sitti maa. Akkatti sitti hin dhabee bar maan godhaa laata. Maal eebalee keessi jijjaara maal taate koye? Maal jedhee jette moo kophaa kee jirta moo annaaf abirartu. Kophaan jira. Eessa nagashi? Eessa nagaballi koo? Maalan godhashi? Natti maal taate? Mucaan boossa yookaan maalan godha maayilii jette yookaan akkamitti sitti waan hin ta'e. Wayyoo eebbaa bu'ee. Maaloo natti maaloo irraa eegalu? Mucaa maalan godha abbaan absoo naguma miti booda yookaan booda sitti moo. Natti miti jijjaara maal taate bakka wayii inni bakka sibiilii koon cufadda maal taate? Mucaa maalan godha laata. Hin miidhamti? Hin miidhamne ani naguma bee. Mucaa bee adaadhaan suuqiin naqattee kana mana baatee kararraa badde dhufuu didde amma ammaatti. Maara koon qabuun barbaannaa deesi bakka. Nan salbaddee nama jira. Maal si salphisanii anuu nan salbaddee nama sii miti anuu nan salbaddee. Suuqiin naqamanetti diddee lakki finfinnee kana kee badda naanna diddee baatee badde. Maalan godha mucaa gatee manaa deema ammaa soorsaan illee ganama mattaa'u kan baafachuu deeme maalan godhee barbaada deeme maalan godha. Koye deebiti eessa hundatu maale waan tokko hin jiru. Hin deebiti waan tokko hundatu hin dhiisati yaadene waan tokko amma deebiti yookaan bara yaabattee badumarra jirtu maal jedhama. Gassaa deebis waan silkii kan fudhattee baatee deebiti naan jedha. Eessatti deebiti silkii fudhattee baatee. Maal taatanii tini? Maalan godha ree. Maal taatanii? Achuma naa dhuftanii? Ayyaana kun haa taa'an iddoo kanaan. Mucaa. Warra akka gootu. Warra akka siin bilbilan. Rakkoo maalirra jirta? Amma waliin nan deema bakka wanti jiru bakka kanaan. Eessa deemta gara gara? Qoy ijji kee habaduu eessa deemta? Eessatti barbaadna ree ati narratti cufi silkii qoy ati booda abbaa ta'e bira deemta eessatti barbaada ba'e? Dhugaa gaanna. Hin jirtaa edha nagumaa ta'eessa dhagenni?
Bakka mucaa aannitti ati nagoo miti. Ana nagaa kootidha. Maalum godhadee aannitti adadaan suuqiin naqattee manaa baatee badde. Waan tokko wanti hin jedhin hin deebisela. Waan tokko illee hin deebiti naannottee maal eessatti baddi? Eessatti baddee mucaa Addis Ababaan guddaadha iddoo ishiin itti himattee beekan. Deebiiti moobaayiliin harkan jiru. Harkan jiru moobaayiliin harka duwwaa baate. Bakka tabaaboftee maa deebitela waan tokko Tabaabes. Amma mana itti haara keessanii. Ammasuma baana goota wayi ammasuma naatu haadha keessanii. Leelo Oo maaloodha oo. maaloodha haadha keessa namatti magana barbaadu baala goota. Yaaddoftanii edda. Akkam godhe maal goone yaadamna reekkaramti deemna oo. Yaaddoftanii rifattanilleedha. Anillee piraankiin siin godhe sillachaan obbaan amsoo siinis. Keenya jireenya miti natti nooti. Ol fuudhi sagalee kee. Hin cufteen irratti. Kiristoos. Maal cufte? Ani jiru. Ishii cufee lakkisii miti. Maal dubbanna ree kana irratti ijoolleen daakuu afaan nu kaa'ani. Naani. Innaan wayyoo. Eessa itti waliin ba'e? Garaan namaa gargari dhugaa waaqa. Eessa naani? Otoo ana ta'e amma kana nubsu. Ani nabsu. Nanuu nubsu Kiristoosii. Maaddeen gaddatti manaa gabbaanaan achi foqoqee ka'uun koo dhugaa waaqayyoon baddadhe. Wayini obboleewwan keenya kun haadha koo hin baddee manaa baatee jedhe ijoollee keenya piraankiin godhannaan eessa irratti hin deebite ati zim jedhuulee. Kara zum jedhama. Aannantu Wal bira jira. wal bira jiraachuu isaanii miti. Hirrifattu Eessa itti deebiti? hin deebiteedhani. Bakka maal jennaan irra isaanii. Adeemu maal jedhanii? Isaan waan xiqqoo booda dawwalaa. Hin deebiteedhani. Maal jennaan irra isaan nam warra nu ilaalaa jiru kana. Wanta itti dhiqa. Ma- Situ beeka. Ammasuma naatu haadha keessanii jedhimne. Ijoollee koo amma naatu haadha keessa naan ijoolleen koo baay'ee na didan ijoolleen lama. Kanan ishii kana irratti deelachanu. Na didan zim jedhaniitu. Nurratti Dhagaa cufanii. ta'anii nurratti cufanii waayyuu nu gaggaafate. Yesus. Bakka akkana taane ka pirankii godhatti pirankii taane nunu. Anillee fakkeeffadheera sobee kana bakuun jenne adoo. Ani hin jenne. Waayee. Amma tokko yabbaa nafsa xiqqoo ishee Isa sarrifate. keessa itti amma deemtee galtee Hin deebite. Gasa sorattee deebitasiisanii buna dhatte. Hundaafuu piraankiin kuni amma tokko itti buhaaraa jennee yaadna baay'ee sootoo baatee waaqayyo sun haa eebbisu jira adda bakka jirtanitti yoo dandeenye immoo soorsaa maal jennee naasifna walitti deebina yeroo biraa piraankiidhumaan yookaan waan mata'ellee balleessee walitti deebina piraankii biraatiin sin jaalanna laayikii nu godha sabiskiraabii nu godha haati keenya nagumaa waaqayyoof haa galatu obboleewwan gaaffii baay'ee keessaan na gaafattan barreessitanii sin jirtu. Gaggaafadheen na yaada na gaafattanii hin beektu ati obboleettiin ijaajjeeffattee ijoolleen baay'ee jirtu. Gaggaafannee dhabne yoo waaqayyo nu gargaareen barbaanna waan nu gaafattan barreeffamaan hin beektu komentii irratti. Isinillee nu jiraadha sin jaalanna yeroo biraa walitti deebina waan balleessineef immoo waan balleessine yoo jiraate komentii irratti naa barreessaa. An akka kootoon ta'e nan bo'u. Kuduu haadha koo gaafan pirankii godhe gaaf sanallee argitaniittu nan bo'e ishiin sin boosachii kakadheellee naa hamanuu dadhabde. Garaan namaa gargar ijoollee ishii immoo ammuma kana ijoolleen na booda dhalatan ammuma kana rifachuu dadhaban kanaafuu sin jaallanna nagaan nu maalaa taane dho nu faa turan sagalee biraa talaa gaggalaa irraa dhiifama haa rakkoon qabataa ta'e isaan ni dhiifama deema haa ta'e nagaa nagaa sigee bakka sin jaalladhaa yoo isaan leela isaan biratti amma dhiifama si gaafadha gaafsan si haati. Ada herum gadeen ni fama segala macam anu tu balik segala gapsan gay ana masih dulu mere ada kok jauh kadang gantura